Addunyaan tun ganda gammachuu fi gaddi itti waltaraa keessummeessifamuudha. Rakkoon argamte hundi furmaatan dhabdu. Haati manaa Ibraahim Saarran ilman argadhuun eega abdii murtee gammachiifni Rabbi biraa isii dhufee ilmaan isii gammachiisan. Fasakkat wajhahaa waqaalat cajuuzun caqiim. Uf kabaltee dullattii tanatu dayaa jette. Yeroo garii rakkoo yoo dheerate waan furmaata argatun fakkaatu. Dheerinni halkanii bariin hanqatu. Halkan dheeratus bariin hin hafu. Mawruqul cajalii namni jedhama. Dacawtu rabbii 20 sana. Rabbii kiyya waggaa 20 kadhe. Garuu waan san ufirratti qabataman argine ufi abdiin murre jedhe rahmatullahi alayhi. Karra Rabbii itti deddeebii dhadhaye. Abdii murtee biraan galiin Ibnu Mas'uud akkana jedha. Galaanni salphinaa gaafni inni nama liqimsu gaafa of dinqisiifatanii fi gaafa abdii muran jedhe. Baakee ol laali samiin sirraa fagoodha. Bitaa mirga laali dachiin sirraa bal'oodha. Bal'ina samiitiif dachii osoo walitti qaxxalani bal'ina jannataati. Jannata agana bal'atu kana keessa bakkee muraasa dhabuutu salphina. Seensa jannataan nagayan akka ati seentu rasuulli dhaamsanuu dabarsan alayhi salaatu wassalaam. Ayyuhan naas yaa ilma namaa abshu salaam nagaya facaasaa salaama waliin jedha. Wa atcimu xacaam nyaata nama nyaachisa. Wasilul arhaam fira maxxanfadha. Wasalluu billeyli wannaasu niyaam. Yeroo namni halkan hirriiban dabarsu ka'aa salaataa rabbiif jecha tadkhuluu jannata rabbikum bisalaam. Jannata rabbii keessanii nagayaan seentan jedha rasuulli.